bishaan Abbaayaadhaa gargaarsa kennaan hidhamee as gahee jedhe jechuudha. Maaliif akkas jedhe? Bishaan kana mallaqa baasteeti Ameerikaan noo. Nama kanaa dandeettii muummichi ministeeraa qaban waan Mallas Zeenaawiidhaa lafa nagaa san keessa kan namni isa mormu waa godhu isa hin jirre godhuu dadhabe. Sodaate lafarra harkisu. Bishaan Abbaayaadhaa osoo Ijipti gola hunda dhadhooftee waan hunda addunyaa kaleessite biyyi tun isin harkaa bahaa jirti. Namni hadha biyya bulchaa jiru gartee Oromoodha. Uummanni Oromoodhaa lakkoofsaan hagaan Afrikaa keessatti tokkoffa. Uummanni waan hunda xaxaa takka keettee addunyaa afoonattee Arabootaan nuti Arabaa Itoophiyaan dachii kiristaanaati. Nuufuufafa uummata musliimaa yoo uummanni kiristaanaa akkas wannin godhamii wannin dalagamin hin jiru. Muummichi ministeeraa jedhisee dalage. Trump gaafa aangoo asiin dura mootummaa filamee dhufe eega Joe Biden irraa fuudhin dura jechuudha. Gibsi maal jedheen? Abdul Fattah Siisiidhaan dhaqii dhukkee irraa kaasna si duuba jira jedheen. Maal irratti Nobel Peace Prize namni badhaafamuu qabu ana malee Dr. Abiy Ahmad Aliitii miti jedhan jechuudha. Har'a yeroo inni deebi'ee dhufu Itoophiyaan bakka jirtu arge. Adaanu sobee Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa abbichuun Ameerikaa gargaaree asiin bahee siyaasa hedduu qabannuuf keessa. Abbichuun jarjaree kijibduun akkas ennaa olatti. Nuti namni tokkollee bishaan Abbayyaa irratti ka ijaarameen kun hunda asiin bahe mootummaa Itoophiyaatiif uummata Itoophiyaa wal gargaaree asiin geenne shoorti gate. Yoo baadaniin kijibdee akkasii lakkii akkana Ameerikaan uumaa keessaan qabdu mee yoomi jiraattu gaduu baatii duutu gadiinuu baanii mire. Joo baadayyoo Trump yoo gartee waa jiraate fuudheetum silaa harkarraa as kaa takka maaliif kun jedhame gaazni kunoo alhamdulillahi rabbil alamin ji'a lamaan duuba Itoophiyaan addunyaadhaaf gabaa addunyaa irra gadhiisu deemti gaaza Itoophiyaadhaa. Duuba gaazni adda argame baay'ee kun dalagamee amma nu gadhuuf anaatillee nu marti kennaa baay'ee akkamitti addunyaallee akkas jedhaarte hay indeetaa dirgoo haawu namni hundumaa kala jiree baab ijaar gurgurumoo eessaa fuutee yoom daladdee akkamitti daladdee tamaddaate ajaa'ibettanii kaanuu amma silaa uummanni Itoophiyaa baradha silaa bahee u'uu jedhee iyyee bar dachiin buqqaatee gammachuu uumii silaa waan biraa goonaa micimi maaliif namni waan kana dalagee tokko ilma Oromooti. Kaanuu akka itti nu beekanii fi nullee jirru akkuma agartan kana. Fumbar silaa gaafa saatalaayitii illee ka'uu jedhee uummanni Itoophiyaa gabbayee buqqee bar gaafa saatalaayitii muummicha ministeeraa furguuggatan tokkoo miilamu. Wannoota 100 dalagame gaafa diroonii gurguree gabaa adda Afrikaa eebaluufaa biyya akkasii bitachaa jirtedhaan san meeshaa lolaa ofii oomi silaa gabbayee uummanni kun zarraa fidhee lafa dhiitaa jechuudha. Mee uummata Iraan ilaali. Bar lolli nageenyi hin buune hinjifanne jedhanii adda gabbanii guutuun Iraanis dhiichisu jira uummanni. That is the moral gartee biyya tokko hamilee uummanni sun qabuu fi jagnoota ofiitii fi hayyoota ofii jajjabeessuudhaa fi duuba jirra jedhanii agarsiisuudha jechuudha. Nuti akka Oromootitti adda nuka sabni kubbaa sabaa sablammoonni nu jala deeman waan nu goone maaliif guyyaalleen kenna ka dalagellee nutu akka nama cidha gartee intala fuudhee heerumsiisuutitti qopheeffatee namatti waama jechuudha. Wanni 100 akka dabre wanni gartee silaa dhaabaneetti addunyaatti goonu akkana goone ilaal Itoophiyaa kalee akkasii akkana goone jijjiirre asiin geenne. Kana caalaa dalana namni jedhee adda gabbayee dhiichisunu yallam. Okay kana mara dhiis gaazni adda baye kuni ji'a lamachuun boruuf ta'an addunyaan adda gaaza ka Itoophiyaan baastee gaazni addunyaa gatti bu'aa. Itoophiyaan ubbira dabartee nuungeetti waan ajaa'ibaati ammoo akkamitti baafte eessatti yoom hawu osoo addunyaan kana jirtu wanni birii gadhuuf gaaza bakka jahaa biraattu Itoophiyaan gaaza baafachuu deemaa jirti. Bakka gam jaha. Duraan adduu Itoophiyaa keessa jiru hin beekan hin beekan. Maa baasuu dabarree?
Gaaza jaajiru kana albuuda bakka adda addaa waan dalagame kan waan hadha namni ajaa'ibaa jiru kun hin jiru hin beekanii ni beekan mootummoonni dabre hin beekanii ni beekan maa godhuu dhaban eenyu waa tolchan nu diigan malee nu cabsan malee nuuf hin dalagan maaliif heddumina keenya beekan jabinna keenya beekan hayyummaa keenya akkam nu godharree abbaa garaa hinaaftuu wallaalaa kanneen nurra ijaaranii jabaa keenya hayyuu keenya jagna keenya mataa keessa madooshaan dhayaa turan jechuudha. Jagni rabbi nuu kenne leenci rabbi nuu kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin cabsee keessaa bahe. Akkamiin abbaa mala kamiin diinni waan an dubbadhu kana keessaaf ala jira. Itoophiyaa keessa illee jira, Afrikaa illee jira, Awurooppaa, Ameerikaa, addunyaa guutuu keessa jira diinni biyya kanaa nuu kenne kun. Qabeenyi kan kee diina sitti ta'a bara. Beekumsi kee diina sitti ta'a. Jagnummaan kan kee akka diina sitti ta'u beektaati. Jagna yoo ati taate namuu si dhabamsiisuudhaaf yeroo fi bakka sitti eeggata jechuudha. Yoo ati jagna taate, yoo ati hayyuu taate, yoo ati qabeenya qabaatte, jabinna keetiif, qabeenya keetiif, beekumsa keetiif, gootummaa keetiif ajjeefamta. Qeerransi gogaaf ajjeefamaa jedhaniin gogaan isaa barruu waan ta'eef ajjeefama. Foon isaan nyaatanii bara gogaaf. Qabeenya isaa jechuun uma rabbiin uumse barruu godhee bareechisee akkasitti. Kanaaf biyyi tun waggaa meeqa guutuu madooshaan mataa keessa biyyallee gadhaanii nama biyya keessa jirullee kan jira jedhan madooshaan mataa dhaaman jechuudha. Kana dhaabbichuun mataa ol nu qabachiise rabbi umrii isaa dheeressu. Bakka gabbaa'anii dalagan gabbaanii dalaguudhaan bakka itti gabbaanii dubbatanii gabbaa dubbachuudhaan. Wanni gaazni kun itti dalagame ilaala. Namni tokko osoo quba hin qabne gaaza eenyu bitataaf gabbaafte Itoophiyaan. Doolaara biiliyoona 8 waggaatti irraa gadu deema jedhama warri waan kanarraa dubbachaa jiran. Liqii nuu qara biyya addunyaa irraa gartee waggaa 2-3 liqeeffannu jechuudha. Albuunni bakka meeqa akka biiliyoona 7 biiliyoona 5 biiliyoona 5 gujii keessaa isin dura isiniin biiliyoona 6 waggaa 5tti. Itoophiyaan liqii irraa uummanni isii gadadoo irraa ba'uu deema. Osoo kana jiru ammallee xaa'oon madaabaraan duubaa gannuu dhufuu deema. Maal ka ta'e lafee duddaa biyyattii ka ta'e qonna jechuun lafeen duddaa biyyattiidha. Nu uumi addunyaadhaaf abdii ka ta'e woppii. Xaa'oon hadha kuma gasii galee namni kenna qotee bulaan kenna gartee maaliin facaafna jedhe kuni Itoophiyaan ufii miti addunyaa raabsuu deemti. Gaaza dhoqqee isaatiif kan cuunfamaniif kaanillee Itoophiyaan ufii kaadha ufii baastii maal ta'uu deema. Alhamdulillahi kaadha gaazni baarmila ganagalee liitirii ganagalee basennee boonnu kuni inshaallah yoo bakka jahan kana baafanne uummanni Itoophiyaa akkasiin irraa fayyadamuu deema jechuudha. Bakka tana waa lama jira wanni isin tuquu barbaade injifannoo irraa injifannoo isin jedheef. Asiin dura Chaayinaan mootummaan asiin dura dabre Chaayinaa kennanii nama 19 akkas ka ogaa deemsan Chaayinaa 19-18 na ufulchaa irratti dhumatte. Kaampaanii waan san fidu cufee biraa deeme. Haadha tokko muummichi ministeeraa wanni waan kana sakireetiin dhossaan dalaganiif kanaaf. Eenyu dhaya akkamit dhayeen beektu. Keessaayyuu nu ka Oromoo hadha Oromoo waan san godhe jedhan ganduma kennaa gayyaa agarte. Ka doolara xiqqoo takkaan bitamuu fi hinaaftuun abbaan garaa hattuun warri saba kana keessatti rakkoo uuman asii baan jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa waan san osoo keessaaf alaallee quba hin qabne dalaganii injifannoo irraan milkii irraan gammachuu irraan nu gonfachiisan jechuudha. Kanaaf akka Oromootti uummanni Oromoonni isiniimu maali? Marshi qayyaari yookaan warra seenaa jijjiiruun taanii argamne jechuudha. Maqaan namoota murtaayan jagnoota murtaaniitiin jagna isaan liid godhu dura deemu akeeku. Nama qofaan bineensa keessa laabareef jajjabnu. Amma dur gaafa nu beenu faradoon yoo fardi tokko faradoo keessa raate yoo faradoon ala bultee farda ibaluutti keessa raawu maan ta'uu jedhan.
bineensa fedhe irraa dhoorgee bulcha jechuudha. Namallee akkas ijoollee yoo si ala baatee taphattu eenyu waliin baate ijoollee eessa dhattee jedhanii gaafatan. Ebaluu waliin yoo jedhan ebaluu bakkamtuun geessu jedhan. Yeroo ammoo gurbaa daafee ganda keessaa beekan ebaluu dafa fiigaatii waamaa jiran jechuudha. Ilma daafeetu sun bakki inni geessu bakka farshootiif zinaatiif bakka hannaatii fi qumaariiti jechuudha. Kunoo masgiida geessa. Yoo guddate deemee qilleensa osoo takka hin goone deemee galaan lakkaadhaan yoo si waa daladde jechuudha. Loon mataa qaba jedhani loon. Loon yoo loon mataa sun akka midhaan hin nyaanne loon dhoorku jira. Tas barate ka waa hunda sirna qaba. Loon sun mataa loonii san jala deema yoo sun balleessa yoo sun midhaan namaatiif bakka hin taane goree onnan jiru jechuudha. Midhaan jidduu yaa'ee loon ani ilma gaxariiti ilma baadiyyaati. Loon osoo midhaan gamaa gamana jiru kanan tunne keessa deemee bakka margaa dhaqee dheedee galuuntu jira. Ka tikseen duubuma deemtu afuu deeman loon bana. Loon atammoo jidduu san dabarsuun midhaan lamaan jidduu dabarsuudhaaf uleedhaan ariitee gussitee dabarsita jechuudha. Akkasuma butee taraan loon akkama Oromoon nu gootu kana. Akkama yeroo abbichuun dhufu kana hattuu warri hattuu barate kuni hattuu malee jedha laal waa buqqisu malee asiillee gartee asiillee baankii illee waa fuudhu malee miskiina illee asii buqqisu malee lafoo illee kaaree wayii butu malee kaan illee asii godhu malee kun hin hatuun achisiisu rabbi isa haballeessu jedhanii abbichuudhaan. ወያሰራም ወያሰሩም ጊዜ ያለፈባቸው ሲቀበጣጠሩ ይሁን በላይ ዮካን ደለገኒ ዮካን መንደለክሲሰኒ ኦሶ አሲ ኪጂ በለፈዲተን ብይዮ መቴ ጫብተ ጀቹ ወረ ሲንዱረ ደብረከስ ኦሶ ኢሳን ወራነ ሂሪረ ገልቸኒ እጆ ዘራፍ ጀደኒ ዳደኖ ኩን ገርቴ ቀይ ሽብር ኢትዮጵያ ትቅደም ወኒሳን ትንደመን ኢትዮጵያ ትቅደም አንዲት ኢትዮጵያ ወይንም ሞት ኦሶ ጀደን akkasumatti Itoophiyaatlee takkatti hin goone duutii guurtee litteen. Hadha ka Itoophiyaa yookaan mootii dhuumti gadhuufi. Nagahaaf, badhaadhinnaaf, taadhummaa. Isin kana dhufe. Kana dhufe kun yeroo dhufe maal jedheen? Badhaadhinnaa jedhee maqaa malaan. Warri waan kana dura dhaabbate yeroo badhaadhinna jedhan summiin isaan tutte. Hiikka badhaadhinnaa beekansi caalaa ana caalaa. Jagni kun akkasitti hattuu Oromiyaallee hattuu naannoo Amaaraallee ta Tigreellee bakkee dadhabsa arfasadiin tana bara arfafaan Somaaleellee nu jalaan dhufaa jirti Ogaadeeni. Ammoo qandanyaa leebaa hattuun jajjabduun bakkee irraa dhufte ganda kana sadii. Wanni qaqqabnee kanarraa dubbannuun maali? Hegereen biyyattii tanaa ilmaan kennaa kiliir qulqulluu. Isaan barsiisaa irraa bara ijoolleen isaanii akka abbaan kiyyaa hattuudhaa jedhanii nan. Wanni Itoophiyaan